nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Sababa waaqayyoo dammeetuu biyyatti kan argamtanu akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii hannagaa galata waaqayyoo waaqa nagaa nuuf laatiif galanii ulfinni guddaan haa ta'u. Maqaa waaqayyoo sanu gargaaree haa kabajamu haa ulfaatu. Waaqayyoo guddaa isinaa eebbisu eebbifamaa kabajamaa ulfaadha. warri miseensa YouTube kana taatanii jirtanis akkasuma dhaloonni dhuftanii gara kanatti dabalamtanillee kabajamaa isiniin jechuun nan barbaada. Waaqayyo gooftaan macaasnaa eebbisu. Waaqayyoon karaa hundumaa nama gargaaree gara gaarummaatti nama baasu ulfinaan hajajamu baraani. Waaqayyo yeroo hundumayyuu hin dubbata. Gurri dhaga'u yoo jiraate waaqayyo hin dubbata. Har'as waaqayyo gooftaan macaa nutti hin dubbata. Waaqayyo sanamatti dubbatuuf galanni guddaan haa ta'u. Maqaan isaa haa eebbifamu. Sagalateeffannee dubbii sagalee waaqayyo waliin hin baranna. Waaqayyo gooftaan immoo daqiiqaa gabaabduu keessatti wanta guddaa nu hin barsiisa. Jecha si'a tokko bahuun waaqayyo gooftaan macaa hojii guddaa hin hojjeta. Isa kana amanuudha qabna. Baay'achuu dheerachuu duwwaa utuu hin taane jecha tokkoon waaqayyo hojii guddaa akka nuuf hojjetu amanuun immoo nurraa hin eegama jechaadha. Waaqayyo waaqa hundumaa dandeessu ndagararraa kan jirtu hundarratti aboo kan qabdu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galannii ulfinni guddaan siif haa ta'u. Isa nama gargaartu, isa nama baattu, isa nama kaastu lafaa ati waaqayyoodhaa eebbifami ulfaadhu waan nu gargaarteef eebbifami. Ammas yaa waaqayyo waan nu gargaartuufi galannii ulfinni guddaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Kan darbe hundaaf si galateeffanna gara fuula duraattiifis si kadhanna waaqayyo gooftaa eebbifami. Dhaloonni sagalee kana dhagahan maqaa gooftaa Yesuusiin haa fayyan, haa boqotan, aara galfatan gara boqonnaa gara aara galfiisa ta'e satitti nu waamteetti yaa waaqayyo gooftaa faanni isaanii ariifatee gara ifa dubbii kee kana keessa jiraachuutti dhufu. Waaqayyo gooftaa obboloota kana hundumayyuu waaqayyo lafa jiran addunyaarra jiran maratti yaa waaqayyo gooftaa ati gargaar. Addunyaa kana hundumaa bira wangeelli akka ga'uuf yaa waaqayyo waaqa jiraata. Fedha keeti jaalala keeti nun immoo yaa waaqayyo gooftaa ergamaaf lafa kanarratti nu keessetta yaada kee akeeka kee raawwachuu kan danda'u ana mucaa kee na gargaari. Dhaloota kana hundumaa gargaari. Waan hunda gootuuf eebbifami. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa kabajama. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa wangeelaa Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irra kan jiru nuuf nan dubbisaa. Baay'ee mana waaqayyoo keessa kan jirtan beektu, tarii mana waaqayyoo keessas kan hin jirre beekuu dandeessu. Dubbii sagalee waaqayyoo beekuu duwwaa otoo hin taane itti jiraachuutu namarraa eegama jechaadha. Waaqayyoo beekuu keenya duwwaa kan otoo hin taane waaqayyo maqaadhaan gochaan baay'een beekuu danda'a. Garuu abboommii isaa eeguun isa keessa jiraachuun nama hundaaf danda'amee jira laata yoo jedhame nama hundumaaf nama baay'eef gaaffii ta'uu danda'a. Kanaaf abboommota isaa isa keessa akka jiran gara isa inni ittiin waame sana keessa akka cimnee dhaabbannee jiraannu waaqayyo anaaf isinaa gargaaru. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Akkas jedha dubbii kana nan dubbisa. Dubbii sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu jechaadha. Dubbii jireenyaa kana mata dureen isaa akkas jedha. Yesuus namoota gara